السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرى دام سموت موت خيني فين دام سدام مديمة دام سفر ديتي دام سكو سلام قبا توكو فرت يما توكو خغرتي ينو جولة تيني تغرتي واج الراقة جيش بيجبرا باتي بيجبرا ديمتي خنا انقل جيشو خنا رتين دام سدام مديمة obboleeyyan keenya warra gartee rabbiin aangoo isinii kenne ara rabbiitu aangoo isinii kennee achi isin kaa'e ummanni isin bulchitan kun isiniif gartee akka ijoollee teessaniiti. Ijoollee tana yoonii fi abbaan kun itti roorrisee irraa gaafatama. Jaara nyaata dhugaatii isaanii isaanirra kaahe hoggan akkana jiru waan ummanni itti dadhabe bakka ummanni rakkoon ummata qabdetti rakkoo ummata gartee furu yoo gartee hongen itti buute mootummaan gartee dirmatee mootummaa san gartee rakkoo irraa furu yooniif gartee saamichi gartee shiftaanan irratti gaggeeffame sakatta'insa godhee gartee shiftaa sen gara baasetti baasu qabeenya hawaasaa nageenya hawaasaa eegudha mootummaa wanni godhameef. Akkana akkasii amma ijoolleen tun ijoolleen biyya biraa yaatee dalagatu tun asii akkaataa dhabdeet akkaataa jireenya gadadoon haadha fi abbaa isaanii eegartee wiligaatti buufteti ifirraa haadha fi abbaa waan qaban itti fixatanii eegaa cinqii meeqan asii achi bahanii ni beeytan sangaatti gurguranii halafatti gurgurantu jira achi baha hoggaa achi bahe irraan ifirraa hin jijjiire haadha fi abbaa kiyyarraa jijjiire jee hoggaa achi bahe achirraa deebi'aa jettanii achi as deebiftan. Mee maal faayidaadha jidduu sana argattammoo mee maaliif hawaasa miskiina kana darartan moo miskiinummaadha Oromoo teenya tanaan fedhuu barbaaddanii an kana dhibe kana hawaasa as keessa jiraatu akka itti jiraatu wallaalchiftan ummata gartee waraana gartee adda bilisummaa Oromoo asii deemee biyya alaa bahee mallatsifirraa yaasee biyya alaa nagaan taa'u jiru biitti Oromoodha abbaan Oromoodha biyya teessanii gala jettaniiti ka isaan fedhinnaan hin ganin dirqumaan biyya keessa yaamtanii biyya keessa yaatanii walii guurtanii dirqumaan galchitan kadhattanii galchitanii akka islaa isaa bakka isaan hin maltu isaaniif hin goone dubbii afaan gara galchitanii duuba akka fedhii isaanii dhabnaan ifirraa ammaas mukaddachaan akkasitti isaan sanillee achitti illee hin dhiifne asittis bakka itti hin goone achitti akkanatti duuba aduu aftan jechuudha. Haa ta'u kun akka taheen haa ta'u sansilaa'u waan dhugumaan rabbiin gartee yoo gartee namni gaashira gartee namatti yaaduudhaaf jecha akkana ha godhu ta'e nama kana akkana godhu ta'es gartee rabbiin namayyuuf jazaanii kafalaa sun haa ta'u isaan san achi fidanii isuma kanaan ammaas isaanuma kanaan nama dararuun hoo yoo ammaan tana waan takkan dubbadha rakkootiyyeen dubbadha rakkoo hawaasatiin dubbadha jette shanee isin jedhan shanee jedhanii sababa sanii sillee tumanii sillee hidhan. Egaa yoo biyya biraatiin amma asii deemee dalagadha jette asii akka dhabdee yoo deemnitiin kana biyyuma tana keessa biyya alaa deemuudhaaf yoo maallaqa dhabdee biyyuma tana keessa achi deemitiin dalagadha jette fuula haaraa jedhanii si qaban waraqaa agarsiiftus tana waraqaa isaanis ni qabanii siin jedhan hidhattoo si darban. Tanaan guyyaa meeqa misooma keetirraa si oolchanii si agabsanii akkasitti gartee dararaa meeqa sirraan gahanii way sirraa barbaadan isaan ammaas haawaanu kennu jechuudha. Bakka inni taa'utti baasidhaan hawaasa jaarsaa jaartii adda baaftan wallaa jaarsaa jaartiin sababa rakkinaatii meeqaatimii adda ba'ee jira sababa rakkoo mana jireenyaa mana keessatiif jecha. Gaafa dur ummanni alagaadhaa sun way itti kannan
midhaan kennan, zayitii kennan, maallaqas kennan, horii kennan. Wallahi hawaasni kun takkaa rakkoo hin agarre. Hawaasni kun takkaa rakkoo hin agarre. Miskiinni meeqa mootummaa abdatee fuudha. Har'aan tana miskiina bira kutee qabaatanu miskiinee gaddeebee qoraan gurguru eegale. Amma qabaataa fi dhabaa waluma qixa ta'e anuma warra magaalaan beeku warra baadiyyaa kana fa'a guutuun qoraan hin gurguru. Wallahi namni silaa nuti duraan jajjabaadha jennee biyya keessaa eeggannu mata duree biyyaati jennu hundaatu har'a qoraan gurgura jechuudha. An biyyan biraan beeku akka naannawa keenya naannawa Asaboo kanatti baadiyyaan guutuun qoraaniin bulti. Hoggaa magaalaa dhufe asitti irraa fuudhamaa asitti maallaqa irraa fuudhan hoggaa inni wanni irraa gabbu'ee isaan isiisiin lafa kaa'atte fidiyanii irraa fuudhan maallaqa hottee jedhaniininsa. Magaalaa keessan akka itti gurguratan warraa kafalan malee hin gurguratan. Gatiin itti ol kaate makiinan silaa asii bakka magaalaa geessituufis gatiin ol kutte. Wanni silaa itti gurguranii fi waciin isarra baasan wallahi hawaasni kun akka itti jiraatu wallaalee hoggaa asirraa galee warratti sammaas jala dhaabbatan. Hawaasa ifiifuu akka gara dhabee bakka itti baqatu barbaadu jiru ha duraan dalagata achi baheetiin hawaasa kiyyarraan jijjiira fi abbaa kiyyarraan jijjiira jee achi bahe irratti as deebiftan ammaas lammata. Kun amma Oromoo kuffisuudha moo Oromoo guddisuudha? Maqaaf ammoo gaa badhaadhinaa jettan. Wanni dalagamu immoo lafa tanarratti faallaa saniiti jechuudha. Faallaa badhaadhinaati wanni lafa tanarratti dalagamaa jiru. Obboleeyyan kiyya rabbiitu isin shuume. Rabbi sodaadhaa. Rabbi sodaadhaa. Hawaasa kana dalagadhaa. Waa kennu, waa namatti kennu, waa fudhatu hin baratinaati, waa harka namaa hin eeggatinaa dalagadhaa jettan. Uummanni ni dalagata. Hadhiisaa irraamee baasii dilaa amma kanatti halkanii guyyaa karaa kaan wanni gibirri humnaa oli wanni irraa fuudhan. Baasiin tuungaa hangan qabdu walirraan dhufti. Kanaaf yoo gartee dalagadhaa jettan gargaarsatti kennuu maattan dhiisaamee hawaasni kun haa dalagatu. Waa ittiin kennitan baasii hanga isaan humna isaaniitti olii irratti feetan yoo isaan waa takka dubbatan shan eettanii tiitan hawaasa kana akka itti jiraachitan wallaaltanii hawaasni kun akka itti jiraatu wallaale ani garuu ni wallaaleta gartee zabana boodaa tana rabbiin gartee gaa kanuma zaalimaa yoo ta'e malee ani hin beekne garuu waan rabbiin dalaguu ta'u. Wallahi akkas kanaafuu obboleeyyan yoo rabbi sodaattan hawaasa kanaaf rahmata godhaa. Dandeessan rahmata godhaa fi gartee gargaarsa godhaaf meeqaatamii manni irraa diigamee manatti galee waan dalagu wallaalee ijoollee keessa ta'a. Wallahi kan hin beeku jechuudha. Kanaaf achi bahees as deebi'a. Dhiiroo akkam taana jee hawaasni kun ayyee du'aa fi jiruun itti wal qixxaatti hawaasa kana jechuudha. Wallahi rabbiitu isaan irratti isin shuume. Wallahi gartee kullukum raaciin wa kullukum mas'uuliin cufti keessan tishitee waan tisarraa ni gaafataman. Gana hawaasa kana akka akkana gootan kana gana gartee irraa gaafatamuu teessan wallahi. Gana irraa gaafatamuu teessan. Wallahi hintalti takka basittii takka hiiteti hawaattiin kennin kagadillee dhiiftee osoo waa illee itti kennuu maattee irraa gallakkifte silaa deemtetti dikerraa waan bombii fi waan akka jettee qushaashatti. Hawaattiin kennin kagadillee lakkisiin akkasitti beelan duuse. Wallahi intalti tun sababa sitti saniitiin ibidda seentayya. Obboleeyyan kiyya lubbuun arra jirtu boruun jirtu duniyaa arraan tana kana walii qabattan kana irraa deemu teessan manni guddaan zalaalam akhiraasani waan asi carraaqatan achi nyaatan miskiina dila kana miidhanii miskiina dila kana agabsanii ifii garaa quufanii gaafa bulan
wallahi gartee duba rabbiin haqa makhluuqa kana hunda achitti duba sirraa kafala. Jiruun ta'a sirra ta'a akhiraatu irra guddoodha. Yoo tola dalayde jannata yooniif gartee gaa ummata kana asit cunqursitee itti roorriftee beelan fixxe wallahi gartee dilii isaan kana hundaa rabbiin sumarra deebisa. Kanaafu ammas ittaqi da'watal mazluum kadhaa nama zallamamee eeggadhu jee nabiin alayhi salaatu wasalaam. Makhluuqa kana roorriftan kana kadhaa yoo halkanii guyyaa isinit kadhatan wallahi gartee rabbii musiibaa addaa isinit buusa. Dhukkubaas ka gartee isin wallaanamuus hin dandeenye isinit buusa. Nuti ijoollee teessanii nutti hin kadhatinaa jettaniiti hawaasa kana fuulduraan itti himattanii hawaasni tanaat afaan qabe. Tanaatu kadhallee wallaalchise. Akkasii bakka rabbi kadhatuudhaa geessa jirti. Wallahi obboleeyyan kiyya kanan isinii dhaamu hawaasa keenya kana gargaarsa godhaaf. Dandeessan gargaarsa godhaaf dadhabdan hoo dhiisaame haara baafata hawaasni kuni. Maqaa shororkummaatiin hin dararinaa. Maqaa shororkummaatiin hin hidhinaa. Baasidhaan gartee luqqaasinaa hin maraachinaa. Amma moggaan takka maraatee wallahi billahi sababa gartee waciin karayyuun maatii wayi gaafatti. Afoosha wayi gaafatti. Gosti wayi gaafatti. Mootummaan halkanii guyyaa wayi gaafata. Sababa tanaatiin meeqaatamtu maraatee jira. Waggaa amata kanaan shanii irra guddaan namaan maraate yetii yaada akkama sammuu kiyyatti hogganachi ilaala. Kanaafu seenaa hamaa nuuf lafan kaayinaa. Seenaa hamaa wallahi seenaa hamaa lafan kaayinaa. Oromoon gartee biyya bulchuun taatu tajji'ame sen akkanumatti siidaa warra dhumee akkanatti nannaquun qofti bilisummaadhaa miti. Siidaa warra dhumee ol kaasanii haadha yaadachiisanii haadha boochisaa ooluun ilma kiyyattee hoggaa fuula siidaa kana gartee bu'aa ooltu. Haadha boochisaan olinaa siidaa ammaan tana gartee siidaa gootota taatanii achitti qabeenya hawaasarraa guurtanii gartee dhadhaabdan kana. Wallahi guyyaa qiyaama qabrii keessattuu irraa gaafatamuu teessanii lubbuu akkuma gartee duniyaa irratti gartee nama goote kanatti lubbuu ruuhitti afuufis hin jeen rabbiin sababa saniitiin si qixaaxayan. Boruu ittiin qixaaxamuu teessan ruuhii tana. Footoo arraan tana akkanatti nama fakkeessanii dhaabdan kana ittiin qixaaxamuu teessan. Arraan tana isin abaluutu waan kana hojjete yoon asii deemellee seenaa kaayetiin deema. Dhaloonni dhufaa dabraan bar abaluutu hojjete haanaan je'anii jechuudhaaf nama dhume ol baaftanii fayyaa gartee haadhan boochiftanii kana boruu ittiin qixaaxamuu teessan. Qabaddaana. Manneen namaa diidanii miskiinessitanii hawaasa miskiinessitanii waan san footoo nama dhumee ziidaa fayyaa dhakaacha akkasi dadhaabuun wallahi gartee tuni ani akka sammuu tiyyatti akka mataa kiyyatti nan gammachiiftu. Isiniif yooniif isin ammoo seena dalan jettanii akkas dalaydanii qabeenya hawaasaa qisaastanii hawaasa kana beelessitanii kana dhakaacha fayyaa dhaabdanii haadha boochiftan haadha ilma isiidhaa kaduu hoggaa akkasitti footoo kaaftan hoggaa isa osoo karaa deemtutti dhiftu ni boochisa sababa saniiti. Kanaafuu waan maleedhaatu dalagamaa jiraati. Biqiltuu heddummeessurra qabeenya uummata heddummeessuu irratti haa xiyyeeffannu. Dhaamsi tokko kana katti aanu paartii lammaffaa keessatti itti aana. Assalaamu alaikum warahmatullah.